Gaaffii 19ffaan the old library building pulled several years ago to make space for new shopping complex. Gamoon library dullachi kun yookaan gamoon library moofaan kun waggaa muraasa dura diigame pulled ta'e to make space for new shopping. Daldala haaraadhaaf daldala haaraa ijaaruudhaaf waggaa muraasa dura diigame. Kanaaf amma teensi isaa gisee adda baasne paastiidha jechuunis teensiin isaa paastiidha kamitti waggaa muraasa dura diigame. Ammas waa'ee old library haasa'u jira. Active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu buildingii. Amma subjectiin keenya buildingii library moofaa kana. Kanaafuu amma eenyutu diige eenyutu pulled godhe buildingiin ofiif of diige moo namaani. Kanaafuu namaan diigame passiveidha. Passive tahee past ta'ee ta'e immoo was were plus verb 3 jechuu. Kanaafuu innis ka jiru birra was pulled. Gaaffii 20ffaan the documents you request prepare right now and they will be ready for your signature in about an hour. Dokumentiin ati nu gaafatte amma qophaa'aa jira. Right now prepare. Kanaafuu yeroo amma qophaa'u jira and will be ready for your signature in about 1 hour. Kanaafuu zaat akka keessatti mallattoo keetiif ni qophaa'a ready ta'a. Kanaafuu amma bakka kana teensi isaa gisee adda baasne maal jaa amma prepare ta'u jira amma qophaa'u jira yeroo ammaa kanatti right now at the moment yoo jee maali present continuous tense dha jechuu. Wanti tokko amma akka raawwatamu jiru nu agarsiisa jechuu. Kanaafuu present continuous tense eegate immoo active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu documentiidha. Documentiin subjectii keenya. Kanaafuu eenyutu prepare godhu jira jennee gaafanna verbii keenya tensi isaa voice isaa adda baasuudhaaf. Kanaafuu dokumentiin ofiif of prepare godhu namaan godhama. Kanaafuu passiveidha. Passive tahee present continuous eegate immoo is are am being plus verb 3 jechuu. Inni sirra jira. Gisee continuous tahee beingin jiraachuu isaa hin dagatinaadha. Past irraas present irraas. Yemmuu perfect ta'e immoo beingin ni jira jechuu gunda. Gaaffii 21ffaan the ancient temple visit thousands of tourists every year since it was reopened. Manni amantaa dur kun visit thousands of tourists every year jaa. Turistoota kumaantamaan lakkaawwamuun waggaa waggaarraa daawwatamaa jaa. Eega since it was reopened eega lammada baname. Kanaafuu manni amantaa ashantii kun kan duraanii kun cufamee waggaa meeqa turee jiraayyuu san booda turistootaaf eega banamee irraa jalqabee turistoota dhibbaantamaan lakkaawwamaniitu waggaa waggaadhaan daawwatanii jechuu. Kanaafuu amma bakka kana teensi isaa gisee adda baasne maali since it was reopened jaa. Eega banamee irraa jalqabee wanti tokko past irraa jalqabee hanga ammaatti bu'aan isaa yoo jiraate maaliin ibsina present perfect jechuu. Yeroo sanirraa yeroo banamee irraa jalqabee hanga ammaatti daawwatamu jira jechuu. Wanti kun ammallee hin dhaabbanne present perfect dha jechuu. Present perfect eegate immoo active moo passive gisee jenne subjectiin keenya temple dha mana amantaa. Kanaafuu eenyutu daawwata gisee jenne subjectii keenyaatu templiitu daawwatamu namaani. Kanaafuu manni amantaa ni daawwatama malee inni hin daawwatu. Kanaafuu templiin receiver of action dha malee actionii kan dalagu nama birooti jechuu turistoota. Kanaafuu yoo akkana ta'e immoo passive dha. Passive tahee present perfect yoo ta'e immoo has or have been plus verb 3 jechuu. Gisee perfect been hin irraanfatinaadha. Gaaffii 22ffaan the student
present their final project to panel yesterday afternoon ja. Barattoonni piroojeektii isaanii xumuraa san murtoodhaaf dhiyeessanii kaleessa za'a booda ja. Amma teensisaa gisee adda baasne yesterday afternoon ja. Kaleessa za'a booda. Kanaafuu teensiin isaa simple past dha. Past eegatee immoo active moo passive gisee jenne amma subjectiin keenya eenyu student dha. Amma eenyutu present godhe eenyutu dhiyeesse piroojeektii kana. Kanaafuu barattootumaatu dhiyeessee jechuudha. Kanaafuu subjectii keenyaatu gocha hojjete. Yoo akkana ta'e immoo active dha. Active ta'ee simple past yoo ta'e immoo verb to be hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu A ta'a presented. Gaaffii 23ffaan the final decision regarding your job application made right now. Made right now. So you should hear from us soon. Murtoon isa xumuraa waa'ee dalagaa keetii yookaan xiyyeeffannoo dalagaa keetii ilaalchisee amma kennamu jira. Kanaafuu so you should hear from us soon. Kanaafuu deebii yeroo dhiyootti nurraa ni argatta. Amma teensisaa gisee adda baasnu murtoon amma kennamu jira right now. Amma kennamu jira. Kanaafuu maal nu agarsiisa right now. At the moment. Just now. Wanti akkana yoo jiraate present continuous ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Tensiin isaa present continuous yoo ta'e immoo active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu decision dha. Kanaafuu yookaan job application kana eenyutu murtoo kenna. Kanaafuu nama birootiin kan nama job application kun ofumaaf murtoon kennu. Kanaafuu present continuous ta'ee passive yoo ta'e immoo is are am goone being goone verb 3. Kanaafuu verb yookaan pastiin make made ta'a. Madein verb 3 dha. Kana beekaadha. B ta'a jechuudha. 24ffaan thousands of people attend the music festival every summer since it first started. Amma namoonni kumaantamaan lakkaawwaman music festival yookaan ayyaana muuziqaa festivalii attend godhanii ni fudhatanii every summer ganna waggaa hunda ganna ni fudhatanii since it first started yeroo dura jalqabame irraa jalqabee jira. Kanaafuu wanti tokko past irratti eegalee hanga ammaa yoo itti fufaa jiraate yookaan bu'aan isaa yoo amma jiraate present perfect fayyadamna jechuudha. Kanaafuu tensiin isaa present perfect yoo ta'e immoo voicein isaa active moo passive gisee jenne amma subjectiin keenya eenyu people dha. People. Kanaafuu subjectii dha. Amma eenyutu attend godha. Eenyutu music festivalii kana fudhata yookaan join godha gisee jenne people umaatu attend godha ganama birootiin miti. Kanaafuu subjectiin keenya action yoo hojjete immoo active voice dha. Active eegate immoo was, were yookaan is, are fudhatu.